Anka tola malas ammas bortanis dhufeen fudhadhaan beeki gaayis wajjin godhachuu fi sirra dawwalee si gaafadhe. Bortaan fudhadha? Mee borti masee yoo akkuma humnaa ta'uu bartee kanummaan bortaan dhufee mana xiyyoortee waa fuudhu hayyoo jiraatee diirtii yoo jiraate diirumatan diirtummaan sunuu bartee. Bakka dhiiraatti kutin kaan ammas anaasi dubbachuu jira bakka dhiiraan maa hutta. Mana yoo mana jiraachuu baaduu uffata fudhachuu dhiisi waan takkaa mana keessaa mana nabira wanni takkaillee nabira jirtu waan takkaillee nabira hin qabdus. Akkam jechuudha gaakkee kun. Akkam jechuudha akkam uumaatiin nabira siin jiranii uumaatiin qabdu afaan oromoo jedhanii dubbachaa yoo afaan birooti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtu isiniin jechaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa salaamtaan teenyatan onni irraa kaate bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabdu isiniin jenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya jirtu salaamtaan teenyatan onni irraa kaate lagaa fi gara qaxxaamurtee bakka jirtan hundatti isin haa dhaqqabdu isiniin jenna. Har'a waan liinaan qabattee dhuftee walumaan haa laallu isiniin jenna. Har'aan manatti deebi'ee kunuunis alhamdulillah. Akkasii kun noofannis eegaa na dhukkubee ani haakuma dhaqee dhufeetu nan gaafannee eegas booda takkaa tunatti hin dhufne qaamaan telefoonaan malee alhamdulillahi inninis arraan tana dhufee zabana kana eega guyyaa tokko dhufee na laale eegas booda takkaa dhufee na laalle arraan tana dhufee jira garuu arraa wanni niin isa qabadde isin dhiyaadheef arraan tana khalaas waan gama kiyyaan barbaachisu waan hin godhuu qabu dirqama narra jiru tokko godhuun qabaa jireetiin isin beeksisuuf as bahee mucaa kiyyaas yaadeetiin jira dura akkana yoon qaamaan dhaqe namni kun akka fadhee namni akka fadhu dhabe akkam feene ta'a waan na godhuun beeku dura irra bilbileetiin gaafadhee achi booda dhaqaa jeetiin fannis si qabaddeetillee naasii siidii eeffadde jechuudha. Akkasii kabajamtoota daawwattoota keenya har'a wanni nagattanu dura itti himuundi har'a dalaguuf deemtii na fakkaate gama liinaatiin akka waan laaftuuti garuu gama Abdallaadhaa gaanii laalla rabbi haa laaffisu mucaasniin fudhadhaa gama kiyyaanis waan laaftu achumaan itti fuftee yaa rakkoon qabishaan waan laaftu ani uffata kiyyaas hin fudhannee namni uffata malas jiraachuu hin danda'u uffata kiyyaas hin fudhannee uffata kiyyallee dhaqeetiin furachuu fadhaa mucaallee achumaaniin dhaqee laaluu fadhee yoo nadhiise sanumaa'u yoo inni nadhiise mucaa sanuu dhaqee laala malee waan harka namaa keessa jiru dhaqanii laaluun hin danda'amu saniifuu waan inni nunjuu irrattis ni bilbilla amara gadi gootu akka gootu irra bilbiltaame nin dhufaa jettaan ni didaame san booda waa'ee uffataa dubbata malee nin dhufaati tagaluudhaa irra yaadinaa siima nin dhufaa jeen nin dhufaa Abdallaa sheeneetiin jiraa jiiti ni dida yoo ta'ees dide haya yoo jee utolte dubbina keessa samboode haya uffataa fi mucaan fudhaa jettaan meetillee na roodhabbadhu gammaan tana akkas goota dawwal dhufeetiin galaan jaane tagaluu tanaan tanaan irraa qabu mataan fayyaas hin qabuuso alan taa'u badelaan galu ammaan tana yaada qabdu ani yaanni nan qabu waa'ee galuu keessan jiru galuufis hin deemu dirqama nama tokko nama jibbe jala fiiganiiti duboore nama kadhatanii namaaf galanii la wanni kana kun hin barbaachisu awwaa'ee galuu keessaanis beetiin jira ammaan tana bultiin gara lamaanii baa dubaa hin fiigu jala nadii sigaati safannis akkaan sirraa deemee bira galu feeteeti sirraa hin jiimee narratti hin lafa teessa garuu dhugaan isniima isaafis deebi'uufis irra dawwaluun deemu ilmooti yaga garaa waan dhaleessa reedaa jaanii ilmooti yaallaaluu deema dhaqee jechuun nin dubbisa uffata kiyyallee nin fudhadha uffataas hin fudhanne saniifin dhaquu deema malee waan fannis haasa'u tan irraa quban qabuun akkasii fannis waan ati haasa'u tan irraa quban qabu gama Abdallaa achi deebinee mi ammaan tan irra dawwalee waan inni iju walumaan laalla. Akkuma siitee dalagu jirta misila. Binimee akkanaatee maal hin dalagaa mitiiti. Maali akkana dalagaa Ini kufe, aku mau dia sudah. Akkasii kun ammaan tana irra bilbilutti hin jira. Halo. Salaam alaikum. Waalaikumsalam. Abdallaa. Akkiniin jeeti. Dhufeetiin uffata fudhadhee mucaa laaluu fadha akkam jetta mana jirta? Kamu mucaan inni? Mucaan kamiin maali ilmootii jaan dhufee laaluu fadha? Atoo silaa hin nyaatee hin jira. Anjamaan godhini ati annamaati mucaan dhufee laaluu fadhaan siin jee. Mucaan gama isaanii mucaan beeku bara.
Mubaarakiyyaan dhufee laaluu fada kaa mucaan beekuun maalirra hin jamaan ati harakaanni ati gootu kun. Ansi arrabsutti hin jiru barammaan tana ni beektaa mucaan dubbisuu fadeen sinjeemi dhufeetiin laaluu fadee uffata kiyyallee dhufee forachuu fade. Uffata tokko malee manaa bee barbobbaleessa. Kalaas gaa dhufeetiin furadhaati ammaan tana mana jirtaayin sinjee baraasoo biraan haasa'ini. Mana jiraachuu baaduu uffata furachuudhi waan takkaa mana fayyadamu mana nabiraa wanni takkaillee nabira jirtu waan takkaillee nabiraa hin qabdus. Akkam jechuudha gaakki kun. Akkam jechuudha akkam uumaatiin nabira sinjee uumaatiin hin qabdu afaan oromoo jedhanii dubbachaa yoo afaan birooti. Yalla kalaas naafiti shaaraarra naa kaa'i gaa dhufeetiin furadha shaaraarraayi. Waan malee qabduun garee bara silaan garee fakkeenya waan saruu gabbaatee ulaan du'aa siifin kaaddaa waan manaa qabdu jiraachee wanni ati nabiraa qabdu jiraachee alaan ta'e faaya. Uffata duba ati dhalaa taateen uffattuuree yoo naa kan miti yoo bilaashuma ta'a. Uffata dhalaa taateen uffattu uffannummaan jiru siinjee bara afaan oromoon beekte afaan oromoo nama beekte moo tokko beekte. Anka tola malees ammas boortaanis dhufeen hin fudhadhaan beeki gaa yaa'isi wajjin godhachuu fi sirra dawwalee si gaafadhe. Boortaan fudhadhaa? Mee boorti masee yoo akkuma humnaa ta'e warqee meeqanummaan boortaan dhufee mana xiyyoortee waa fuudhu hayyoo jiraatee dhiirtii yoo jiraate dhiirumatan dhiirtummaan sun hubattee. Bakka dhiiraatti kutin kaan ammas anaasi dubbachuu jira bakka dhiiraan maa hutta. Waa boortaalee fudhadhaa iddoo namtichummaan boortaan fuudhu sun haa dhufee fuudhee kanummaan dhiiree jedhu namnummaan tokko dhufee ulaa dhiyaatee harkaan qabatee haalaa. Ayi dubooree uffatan fudhadhu kanumatti hin jiraadha jechuudha. Yalla naa gabbaas yalla naa kaa'i gaayyee akkas taanaan. Wanni ninsi qabu hin jiru ilmoo tiyyaas gabbaasi ni ilaala alatti gabbaasi uffata kiyyallee naa gabbaasi. Mubaarak kiyya gaa ijaanin laaluu fadee yaadeetiin jira gabbaasi amma. Obboleessa jaalalateeti sirratti hin bilbillee baran. Kalaasree uffataan fadee mucaadhaas laaluun fadaan siinjee malee ansiin laaluu fade siinjeen ati mana taa'iti namaan gata ala gabbaasi mucaan hin laala akkasitti. Itti kan nayyee tilifoona maanuun hin dubbisa. Mubaarak. Akkami? Nagaya? Kootu haa nabira na iyaanne? Iyaanne? Boo? Yalla ijaanin laaluu fadhaati gabbaasiti uffata naa gabbaasi Abdalla akka nama tokkottiin si dubbachuu jiraaniin tun dhufeetis manaan aariite jee waan takka wayii si gaafadhe. Uffata wayii nan biraatee yoo ture uffata uffata illee dhiibtee biraa hotteeti uffanni ishee kan nun jiruuti. Yalla akka simchaa sagalee kan dhageessisa namichaan naa qaba safara mana xiyyaatiif safara xiyyaa kan baane uumaan siiman. An safara keeboo raajaan qabuuti. Wayin jaalalateeti si bilbilee an duraanis safara yambeeni safara keenaa ba'u nagarteet. Kalaas gaa mucaa naafi diree. Wanni biraa wanni niin qabu hin jirtu lakki. Yalla tille rabbi riskii si yaabanu gaa'e. Jufate. Ala uffata yoo inni naa himin adda kee kadhatee si fuudha. Akkasii kabajamtoota daawwattoota keenyaa waan Abdallaan haasa'u ni dhageessanii isinillee waan inni jechuu jiru afaan saarraa ni dhageessanii uffata na biraan qabdu uffata kam na biraa qabdaa jechuu jira. Mucaalleen kamii jee hanjamaa na godhu jira hedduu takka beete namni hedduu hanjamaa walitti godhuunis gaarii miti. Anin tun intala dhalaati intala dhalaa takka itti roorrisu namni. Ani dhiirtii mana kee dhuftee hafuutus hin jennee afaan isaa dogongora karaa jallaa deemu. Dhiirtummaan ana jette san mana kiyyata dhuftee uffata fuutuu jee. Ani mana isaa dhiirata min geessa. Qalbiin walla dhiirarratti isa rarree jiraansa.
Akam jettame asirratti mamu wanni kanaatu akkamime. Amma inni harumaaf jaabete silaati nin dhufan jenne an jecha awwalan simen nin dhufaa ati san nama amma qaati jechuun ni laata barna madali amma dura barta kaatti inte walte dubbanne arata kadami njunga ay andala amba barama nama arra wala gartan intane andala akka fadalle yote he intalti dalana sigalu fada jettati nama lalti ni jetane jaarsa qeeti durii bakka fadalle to amma tulle egeefadu Amenya duranis maka mamale isaan nak kabajilen dugaan sanifu nin dhufa Abdallah kam jetta ashene baka jireenya ala kunnan baasu jettee maal laalina wala kasin jenne ajaa'ibuma qabda sila kas jette dhuga uffata waanju amma ko uffata fudhadhu booda deebitalle ni laafa garuu waan ta'u adika mataa keetitti namni tokko eegas jibbee sirraa fagaate siin jaaladhaa itti jala ni ceeta bar kun nama akkasitti wal eeggatan sanii miti Halas ga waraqaan hakanne ni siifin dhufa jiini ati naan jettu waan akkamisa. Ani beeku afaan keessan ka. Halas ga afaan keenya beeku bannaan galiitii wanni fideen jirtu. Osoo wala kas jettee amma deemsaa akkamitti jaan uffata salaamtaa gaafattee akkami jirta jetteeni jaaloo nagaa qaba jetteeni maali jirtan jetteeni uggusam deebisaa jabdu waan lola fakkaatu sin deebisu. Ni marattee. Jetteeni silaa akkasitti deebisan booda dhufuun fedhaa akkami mana jirtanii sillaaleetiin deebi'a. Laan namni sillaaleetiin deebi'ee tanarra. Guyyaa biraatti sillaaltee cumaan hafta. Maali bakkaan taa'uun dhabe mana kee malee badala akkasiin irraa deemii mana kana. Ana akkasiin jennee bar. Akkasii atilleen jibbansa kiyyaaf akkana godhattaa mire manna dheengadda harkinee jettan san garteen ittiin galaati nageessaa kalaasii bakkas ta'a. Taa'es malee mana namarra deddeemaa oolu namaa namaa qabdu dhaggeeffatu duraan siimanii ni laa. Mana namarra deddeemuun faayidaa siin qabdu ammas deddeemtu siin jaa maqaa biraatti batta. Duraanis namarra rafiti jaanimi ammas waan biraa taata amma asuma taa'e la haanaan jaani dhugaasii dhageeffadhu ati. Deem yoon siin juu fedhee san kaameraa dura deem siin hin juu beeku gaabaa siin juu beeku. Niin gala jiini manatti nafa jiini maaltu fide osoo namni kun na jibbe anilleen isa jibbe anilleen na jibbe. Durani fani san jibbineemi amma naatu isa jibbe akkasitti akkami. Ani sunuma fi yaade dura. Waan takka waan nu yaaddu qabdu yaadne kana yaadde. Kalaas amma waan galatu uffata naa dhaqee fudhatamu jaanan galchu. Uffata amma rakkoo guddoon ta'u fudhate. Dhagee sikkanni naan dhayitee naaf fidde garuu amma wanni guddaan an sirraa barbaadu galatoomi mana keenya dilla kana na teessisuuf. Taa'ee aga feetee wallahi. Hin taa'u mana san qofa na geessi mana san na geessi. Mana sin geessi amma dhageeffadhu. Manni tereesine suniiti. Kulla ada ber namni keessa jiru ollaa zone. Adi rakkoon qabu. Mana kullaa keessa kophaa ta'e mana namni jiru. Mana namni jiru jechuun bar wanni nyaatan hun jirtu. Waan nyaatan dalagaddatiin jiraachuu jiraami. Laa taa'e ammatu si bulu. Dalagaddatiin gala jiraami. Mana dalagaatti nyaadhee dhufee yoon fadallee agabuu bula. Abdalla namaa silkiin na jingaa jira. Amma siin akkana jira malee annaa arrabsa. Niin beeka akkasii arrabsu jiru bara. Kaniifoo ati cal jettee. Anilleen amma waliin. Amma asini gurgurtee booda naan jaa. La waan hin sirraa barbaadu haasoo dhedheeraa sirraan barbaadu akka jiru. Mana san qofa nageessitanii mana san qofa nagarsiistanii akkaan mana sanii galuun barbaada malee as taa'ee Abdallaan naa jecha nama cinku jiraamire kophaati yoon hin jiraadde nama as hin cinku. La amma asuma taa'e walumaa galatti. Laan taa'u. Asuma taa'een sin jeegaa maliina. An bar sitti hime taa'uun hin ta'a booree atis galinaan jetta. Ana galun fadu dhugaan siima. Bakka galinsaan jiru. Yoo galee asuma ta'e yoo galtee immoo numa galta malee karaa biraa deemuun hin jirtu asii gabbaa. Bakka galinsaatis hin jirru an wanni hin dhugaas hin jechuu jiru ni beekta. Mana san nagahee saadaatis fi dachaasis. Mana boodaa. Mana san nagarsiisaadhaa mana saniin ta'a. Laa torbee boodan taa'anii. Haasoo dhedheeree sunis faayidaa namaan qabdu. Abdallaas akka godhatu ni garta waan inni jechuu jiru ni garta. Simbeekuu uffata na biraan qabdu naan uffata naarraa si fidaadhe. Safara mana kiyyaatti safara kiyyaan boyini aaraqeetiin jaamalee uffata unkaatu ani uffata ammas yoon fadhees niin bitadha dhiisii fi uume nama jibbita tokko waan isa bira jirullee ni jibbita dhiisiin fadhu uffata naaf fidaadhe haa ta'isuuf rakkoon qabu haa uffatu akka dhalaa ta'ee taniif amma kaameraa feetis nurraa galu akkasiti haasooleen hin daddeereessinu ammaan tan akkasi qabdintoota daawwattoota keenya Abdallaalee waan inni jiru walumaan dhageenyee jirra hanga Kopi berak apa nih sini dia menuti mungkin.